Jannaa abdii kuulanii itti qaxafarii akkasuma jechuudha. Abdiin jannaan ibidda qabsiistee jirti. Ibidda kana eenyutu dhaamsa ka jedhu har'aa waliin laalla jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaadha isiniin jecha akkuma abdiin jedhe ibidda kana eenyutu qabse dubartiin waan hundaan dhaamsiti. Dubartiin obsa qabeettidha. Dubartiin jechuun waan hundaa ka obsitu. Kanaaf jechuudha har'aa wanni irraa dubbachuu dhufe abdii jannaa kuulaniin hoo wanna kana keessa maaliif callifte mucaa kana abdii kuulaniin jannaan gaafa hararraa kaatee gara adaamaa dhufte adaamaarraa gara finfinnee dhuftu wanni kun ka'umsi kun dubbiin kun eegalame jechuudha. Jannaan asiin gama tokko inaafa keessa illee galtee jirti. Sababni isiin inaafa keessa galteen abdiin ijoollee fidee manisaatitti guyyaarraa ijoollee fida maal jechuu dandeette jechuudha. Obboleen kiyya dubartii jechuun dubartiin obsa qabaachuu qabdi. Dubartiin ka obsa qabduudha. Dubartiin ka waan hundaa qabbaneessituudha. Danfi tokko yeroo dafu bishaan itti kan hiitu dubartiidha. Ibiddi tokko yeroo qabsiisamu bishaan kan itti naqee qabbaneessitu eenyuuni dubartiidha dhiira osoo hin taane. Kanaaf jechuudha jannaan inaaffaa dhiiftee dubbii kana miidiyaa irratti ol baatee durallees akkuma abdiin jedhisitu eegalee dubbii kana qabbaneesse. Inaaffaa keessan seeneen namni inaafu bakka hin ga'u karaatti hafa. Kanaaf jechuudha abdiiwwan kanas namoonni hedduun abdiillee ni qeequ. Sirriidha akkuma abdiin jedhe namni tokko yeroo gara miidiyaatti dhufu takki arrabsamu, takki qeeqamu, takki jaalatamu waan hunda wal biraan argatan jechuudha. Jannaa duraan hordoftoonni kee hedduu si jaalatanii ture. Ammas si jaalatan. Garuu wanni sirraan eegamne kaasaa jirta. Wanni sirraan eegamne haasa'aa jirta. Maaliif wanni sirraan eegamne kana haasofta? Kana immoo beekuu qabda. Sababnis namni tokko nama gaarii tokko bakka gaariin isa eega haasaa gaarii irraa eega. Ati jireenya biyya keessatti erga galtee akka fedhe jiraadha hoo kan jettu ta'e ni kufta. Sababnillee dubartiin qilleensa of naquun qabdu. Dubartiin haguugamuu qabdi. Dubartiin sattaramuu qabdi. Jechuun koo otoo huccuu baafattee qullaa deemta sin jechuun ta'initti haasofni kee duraanii fi ammaa garagara. Abdiin nama si jaalatudha. Abdiin nama waa'ee kee nu caalaa beekudha. Nuti akkatti qilleensa irraan si beekna malee waa'ee kee hin beeknu. Atoo haasofni ati haasoftu. Inaaffallee yoo kan qaban dubartiin inaafsi sirri nama jaalatu. Abdiin akkuma intalli jettee abbaa fedhetti heerumuu danda'a. Garuu jannaa ati haasa'a kee keessatti of duuba deebii viidiyoo kan dhageeffadhu. Akkasuma hiriyaan tante kuulaniin garuu kan mukaanuu sirriitti aanu jiru. Kun immoo dubbii sobaati. Wanni kun maaliif ka'amee maaliif dubbatame jedhanii namni si qabbaneessuu qabu. Si duuba taa'anii sitti ilaalanii sitti kolfurra otoo si bira taa'anii si gorsanii haasa akkanaan haasa'in keessa wal gorfadha. Karaatti wal deeffadha. Kanaaf jannaati yaa mucattii bareedduu, mucattii amala qabeettii, obsa qabeettii obsi keessa wal gorfadha. Qilleensa irratti wal baatanii lallabinaa. Abdiilleen qilleensa irratti bahee lallabuu irra otoo keessa walii filattanii amma haasa'a cimaatu deemaa jira. Haasa'an taanetu gadi ba'aa jira. Borummoo wal arrabsuuf jirtanii. Borummoo jecha hin taane waliin jechuu jirtanii. Abdiirrallee kun hin eegamu, sirrallee kun hin eegamu. Yoo abdiin kan balleessu aarii ta'e ati qabbaneessuu qabda. Maaliif wanni hunda kan bishaan itti naqee qabbaneessu dubartii qofa. Kanaaf jannaan dhugaa keenya argina inaafaan duruu jira. Kanaaf haasa'a kee keessatti deeffadhu. Dubartiidha. Dubartiin kabaja qabdi. Sagaleen dheerattuu siin jechuu barbaade obboleettii tiyyaa kan si gorfachuu barbaade. Nuti wal gorfachuu wayyaa, nuti wal bira dhaabbachuu wayyaa. Asirratti xiqqoo kanatti dhagame kuulanii maaliif callistiidha? Mukaanusis maaliif waan kanarratti callisanii mucattii kanarratti ilaalanii mucattii kana viidiyoo akkanaa waraabinaasa akkana waraabii mucaa kana immoo keessan deebi'ii gorfadhu. Yoo danda'ame itti fufamu, yoo hin danda'amin immoo itti fufamu. Jechuun qaban malee callisanii itti ilaaluun qabanii tarii namni viiyuudhalleef YouTube isaatiilleef ta'uu danda'a. Amma immoo haasofni dheerataa jira. Gara abdiinillee gara isiinillee deemaa jira jechuudha amma. Jannaan inaafaa keessa galtee jirti. Inaafaa keessa galtee haasaa isii bakka akka tokko haasofti. Akkas ta'uun qabu. Namni kun
hanga si jaalatu ni beekta, hanga si kabaju ni beekta. Kanaaf jechuudha jennaa habibtii tiyya. Kanaaf atillee jechuudha jennaa mucaa keessan gorfadhu. Abdii atis keessa wal gorfadhaa. Keessan yoo wal gorfatan malee dubbiin akka amma miidiyaa irratti iyyitan kana miti. Namoonni miidiyaa takka keerii si gorsa, takka shayirii si gorsa, koomantii si barreessa jechuudha. Namni abdii qeequllee hin jira. Namni jannaa qeequs hin jira. Maaliif seeruma jechuudha nama qeequnni rakkoo qabu. Garuu mootuyyuu asirratti wanti ta'amuu qabu keessatti deebi'a. Waan ofii koo dubbattee jirti. Anuma abdiin na jibbisiisee jira. Abdiin akkas ta'ee jireettee waan ofii koo dubbattee jirti jechuudha. Birallee dhaqee gorsee jira, dadhabee jira jetti. Jannaa jedha. Namni kun maaliif jannaa barbaada? Dhimmi inni jannaa barbaadu jaalala isii qabuuf. Yeroo ammaa dhiironni hundi akkasii miti jechuudha. Kanaaf jaalala isii qabu saniif yeroo hundaa jannaa hundi jedhee isii waama. Namoonni itti tafarii gargaaruu barbaadda, waa itti tafarii dubbachuu barbaade. Itti tafarii jechuun wallaahi nama ijuma Hacaaluu laalla. Artistoota Oromoo hundumaa ijuma haceetiin laalla. Maaliif uummata keenyaaf kan sirbanidha, uummata keenyaaf kan dubbatanidha. Kanaaf jechuudha itti tafarii namoonni gargaaruu barbaadan reediin akkaawuntii isaa maxxansee jira. Qarqaaraa nuti jechuudha. Ilmaan Oromoo hundumti keenya wallaahi qarqaarsa hedduutu jira. Haa ta'u qarqaarsa kanarratti itti qaannamaan dhugaa akkuma dubbatame nama hedduutu irraa dubbatama. Galii xiqqaatu galaafii jira, gofandamiin banameefii jira jedhanii dubbatanii biyya keessa akka qarqaaru jira, biyya alaarra akka qarqaaru jira. Silaa otoo saba biraa ta'e yeroo muraasa keessatti wanti kun godhama. Haa ta'u malee garuu uummanni keenya qarqaarsa irratti namoota hedduu qarqaaraa turara. Buqqattoota akkasumas uummata walaggarraa buqqa'ee akkasumas mootuyyuu kana machaa miti karaa adda addaatiin ijoolleen keenya qarqaarsa maskiin karaa adda addaatiin nama bira dhaabbachaa jiranii dhugaa baay'ee tokko nama gammachiisa kana gochuuni. Haa ta'u nama kana immoo uummata Oromootiif kan ifaaju. Har'a namni mujrimni jechuudha. Namichi suni dhugaa rabbii mujrima namaa miti. Himmoo gadi malee olii miti. Isa qofaa miti, itti qofaa miti. Akkasumas illee jira yaaredillee namoota hedduutu kasaara keessa seen jechuudha. Inni jireenya ofii jiraachuuf erga biyya Itoophiyaa san keessaa ba'e biyya keenya seen jireenya gaarii jiraadha jedhe. Jireenya gaarii eessaa jiraate? Yoo namni keenya isa hordofu, yoo namni keenya isa bira dhaabbate uummataan malee uummataan alatti jiraachuu hin danda'amu. Garuu kufaati hayti uummata keenya kan inni nyaate isa nyaatti isaan si fuuftu galmaan isan geettu jechuudha. Kanaaf wanni dubbachuu barbaadu kanuma haasaa kan koo hin mijatu. Sagaleen kan koo gadi bu'aadha. Hammoo dandeessan dhaggeeffadha. Hammoo dandeessan laayik, sheer, sabiskiraayib godha. Hammoo dandeessan jechuu barbaade obboleen kiyya.